Harkafuun kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa OROMIA11 kun qophii sona guyyaa keenyaati. Qophii sona guyyaa keenyaa har'aatiin Profeesar Mararaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Dhimma Oromiyaa fi Oromoo irratti mari'achuudhaaf akkasumas waa'ee qabsoo Oromoo irraa gaafiif deebii takka lama jennee itti seenna. Dr. Baganagaan gara Ameerikaas dhuftanii gara miidiyaa OROMIA11tis Baganagaan dhuftan. Baganagaan na eegdaniin jedha. Meegaruma gaafii tiyaatar kaanfannuti Dr. Profeesar Mararaan nama qabsoo Oromoo keessatti waan hunda dhabe jedhama. Qabsoo Oromoodhaaf jecha osoo dhabuu baadhee wanti jettee gaabbitu. Ani waan baay'ee amman dandeetti waanuman beeka jedhuun hojjechuu yaala. Ammuun beekuun gumaachii gochuu yaala. Waan tokko tokkos deebi'ee waan tolfadhe baay'eedha. Amma akka barumsa fa'aa. Innaan yeroo dargeennaan hidhamu waggaa arfaffaadhaan hidhame barumaan fixu sanaan hidhame deebi'ee garuu waraqata koo waggaa 14tti argadheera. Durissa amboo barataa amboo amma mana barumsaa amboo qabee barumsitti iddoo fooyyee nama barumsa fooyyee qabu ture. Jidduutti egaa barumsaa dhaabbadhes deebi'ee amman deemee warra hiriyoo tokko duranis gadi hin hafne dhuma gubbaatti deebi'ee waan baay'ee guuttachuu yaaleera. Ammas miti jechuu kooti kan itti gaabbu waan itti gaabbu hojjechuu yaalu ani. Kun balleesses amma humna koo deebisee tolchuu yaala. Wanti guddaan garuu umurii koo keessatti inni karaa afaan Amaariffaan na gaafate kan dubbise umurii koo keessatti wanti guddaan waliiruu kana hirmama siyaasa Itoophiyaa keessa kan jiru akka biyyaattis Oromoo keessattis. Kanaafuu waan waggaa 50 keessa turre akka ta'utti moonaatti keessaa ba'uu dadhabuu keenya inni yeroo baay'ee natti dhaga'ama. Tokkummaa eeggachuu dadhabuun wal dhaggeeffachuu dadhabuun mariidhaan siyaasa hiikuu dadhabuun waliigaltee biyyaa uumuu dadhabuun waliigaltee saba kee uumuu dadhabuun akka barbaachisetti yeroo baay'ee deddeebi'ee kan naquunnamu keessaa tokkodha. Sana hiikuu dadhabuudhaa fi amman barbaadu deemuu dadhabuuf isatti hangaddaa jechuudha. Galatooma Profeesar Profeesar Mararaan paartii mootummaa biyya bulchaa jiru san mootummoota hedduu wajjin yeroo hedduu dorgommii gootanii garuu osoo filannoo hin milkaa'in haftaniirtu kanaan duras filannoo keessaa dhiheenya kanas dhiibamtanii baatanii jirtu dhiibamnee baanii jirre jettanii jirtu jechuudha. Filannoo keessaa bahuun alatti furmaanni galma gahuu qabsoo hawaasa Oromoodhaa maali jettanii yaaddu? Oromoon karuma hunda karaa danda'e qabsaa'uutu irra jira. Waanuma danda'een qabsaa'uutu irra jira. Qabsoon karaa baay'eedha. Karaa tokko duwwaa miti. Karaadhuma hunda jiru hamma beekumsa isaatti hamma dandeettii isaatti hamma humna isaatti waan gumaachuun irra jiru gumaachuu danda'uutu irra jira jechuudha. Jaarraa 21ffaa keessa kana jira. Jaarraan 21 sabni tokko mirga ofii eegsifachuudhaaf karaa baay'ee socho'uu danda'a. Karumatti mul'ate karuma danda'e socho'ee sabni keenya mirga isaa gonfachuudhaaf mirga isaa eegsifachuudhaaf tifkachuudhaaf danda'uutu irra jira. Karaa tokko bichaatu maajik foormulaadha jennee lafa kaa'uun nu rakkisa. Karaa baay'eedha. Carraan jabana kanaa bal'aadha. Dippiloomaasiidhaa qabee maalii qabee nagaan socho'uudhaa qabee carraa baay'eetu jira jechuudha. Carraa kana garuu kutannoodhaan waanuma hojjettu waanuma dandeessu waanuma sitti mul'ate kana hojjettee sabni keenya oolee bulee mirga isaa eegsifachuu tifkachuu hin danda'a. Kanuma gubbaatti akka ta'utti bobba'uudha. Galatoomaa Profeesar bara mootummoota hedduu qabsoo hawaasa Oromootiif jecha hidhamuudhaan beekamtu. Ni hidhamtus bara kana akka carraati moo maaliif osoo hin hidhamin hidhaa jala haftan? Akka carraa duwwaallee natti fakkaatu anaan waanuma mootummaan na hidhuufuu naan galu namni hidhamtanaan jedha malee ani iddoo galma mootummaas haa ta'u saba sennaan dubbisu haa ta'u biyyattis haa ta'u asis haa ta'u sanuman dubbadha.
hamman danda'etti gorsuu yaala, hamman danda'etti karaa laga ceesuu danda'u itti himuu yaala. Warri karaa tokko tokko na jibbanis haa ta'u waan tokko tokko qabanii waan baay'ee yeroo baay'ee kanan dubbadhuma beeku waan ta'e waan dhufuu danda'u suma beeku. Amma durii warri tokko tokko mararaan kana qulqullinaan baay'isa godhaa qaba eenyu akkatti hidhamuun beekamu jedhee fayyinaa jedhan nan nagaa waanuma ta'edha. Sabni waan nyaatu dhabe mootummaa ofii nyaataa manni akkasii waanuma dhufuu danda'udha. Dhufedhaa jechuudha. Ijaa kana anatti aaruurraa ana hidhanii bu'aa baay'ee dhabuurraa isuma nan jedhe sanaa ofii jedhanii anaa jedhanii otoo hin taane ofii jedhanii waan tokko tokko otoo sirreessanii bayeessadhaa jechuudha. Amma rakkoon deemaa kaaseen ture rakkoon guddaan biyya sana keessa jiru durii qotee bulaa jennaa horsiisee bulaa jennaa amma immoo odeessee warra bulutu kanaaf kaffaltiin warra kaffalamutu bobba'ee siyaasa mootummaa siyaasa hunda keenyaa balleessaa jira jechuudha. Isaan dandeettiin isaanii suma duwwaa ta'uu danda'a odeessanii buluudha. Warra akkasiitu baay'ataa deema. Mootummaafis immoo bu'aa guddaan fidan. Hoo lolchiisan malee inni kaanis deebiseetu afaanuma isaanii galuun deebisuu danda'a. Yaa kana warra akkasii baay'achaa jiru garuu sanas ta'e kana ana hidhuun bu'aa isaanii hin qabu. Akka hin qabne immoo isaanis uma beeku natti fakkaata. Namni hiikaa siyaasaa miti bara hidhuun. Dadhabdee hiita malee hiikaa siyaasaa miti. Hiikaas hin ta'u. Oromoo miliyoona 50 keessa nam tokko hoo hiite qabsoon miliyoona 50 dhaabbata. Aariidhuma hoo baate malee nama si aarse. Abalu na aarseera abalu kana godheera wette malee wanti na hidhaniif jira natti fakkaatu. Bu'aas immoo irraan argatan. Duruma sennaa jabana adaawii sanaa bu'aa hin argattan jedhee warra maakaleetti nana gaafatanii bu'aan argattan jedhee itti maan ture. Ana hidhuudhaan maa bu'aan argattanii akkasumaan malee jedhee itti maan ture. Amma namichi maakalaawii ennaa sana rattaa jedhu maakalaawii koomishiinarii ture. Na gaaf tokko tokko na soofnu karman itti maa ture. Ana hidhuudhaan mootummaan bu'aan argatu. Rakkoo hiikuudhaan bu'aa argata. Ana hidhuu otoo hin taane rakkoo hiikuu. Isaan bu'aa argata. Ammas boru siftaanis ani kanan gorsu nama hidhuurra rakkoo hiikuu gara sanatti otoo xiyyeeffatanii ofiifis nuufis saba biyya sanaatiifis bu'aa guddaa fiduu hin jedhaan. Galatuma Profeesar Mee akkuma artistaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda obbo Jawaar Mohammadiif Baqqalaa Garbaafaa dabalateetiin nama hedduu hidhan. Mootummaan Dr. Abiy Ahmad obbo Jawaar faa hidhuudhaan siyaasa irraa fayyadamaa ta'eera jettanii yaaddu isin? Isa warrumaa gaafuma Jawaar faa hidhamanii qanii tokko booddee warra aangoorra jiru warra natti dhiyaatan itti himeen ture. Bu'aarraan argattan hidhuu keessanii fi bu'aarraan argattanii saba Oromoos tasgabbeessuu hin dandeessanii kana warra kee wajjin mari'adhu jedhee itti himeen ture jechuudha. Gaaf tokko booddee Jawaar hidhamee gaaf tokko booddee warra mootummaan namni mootummaa keessa jiru namni guddaa jedhamu naa bilbilee kanan itti hime bu'aan argattanii saba Oromoo kana gootanii tasgabbeessuun sin rakkisaa. Otoo kana dhiiftanii wayya jedhee itti himeen ture. Ammas waan bu'aan argatan natti hin fakkaatu. Amma nuti filannaa keessaa kan baane tokko sadha. Jawaar faa mana hidhaatti dhiifnee aboo alatti dhiifnee filannaa keessa galuun bu'aan kun jennee tafne filannaan sunis karaa dippiloomaatiik koominitiis haa ta'u karaa saba biyya sanaas haa ta'u karaanuma paartilee biyya sanaa warra filannaa keessa galees haa ta'u nuti keessaan baanuun suni amma sargii sana balleesse
sargee filannaa jedhamee dubbatamaa ture hamma inni balleesse yaa warri mootummaas beeku hundatu beekaa jechuudha miidhaa fide. Otoo isaan mana hidhaa jiraachuu baatanii otoo warri aboo goodaatti hafuu baatanii sila filannaa keessa hin galla ture. Barcuma argannu sabnus jechuudha. Filannoo keessaa baatanii jirtu Obbo Jawaar Mohaammed faanis hidhamuun isaanii hidhaa siyaasaa akka ta'e dubbataa turanii erga mootummaan siyaasa keessa diree siyaasaatiin ala isaan godhuudhaaf isaan hidhe filannoonis dabree jira hanga ammaatti immoo wanni hiikaman hin jiru erga bu'aa irraan arganne maaf fedhanii haga ammaa kaa'uu danda'an jettanii yaaddu. Mootummaan rakkoo mootummaa yeroo baay'ee maal seete isuma ofii yaadu sana duwwaadha si galee yeroo yaadattee jiraate yeroo adaawwii waan tokko dubbachuu ko mootummaan kun afaan malee gurra hin qabu jedhee dubbadheen ture. Mootummaan kun yeroo adaawwii sana afaan malee gurra hin qabu jechuun isa namni itti himu isa ofii odeessu malee isa namni itti himu dhaga'u jechuu kooti. Itti fakkaata ta'a garuu waan ammani siyaasnaa galutti karaan sun hidhuudhaanii isaaniifis waan hiikoo guddaa fidee natti fakkaatu. Itti aaruu danda'u siyaasa keessatti jira. Warri tokko nu ganes jechuu danda'u warri achi keessa wajjin yeroo biyyaa galee sana wajjin dubbachaa ture waan akkasii jedhanii dandagaa garuu kanas ta'u sana bu'aa nama kan ilaalutti jechuudha. Biyyi barree jeeqamni itti fufee maalti itti fufee rakkoon bal'ataa itti fufee malee wanti hiikamee wanti maal ta'e hin jiru. Ijaa kana mootummaan kan rakkoo siyaasaa humnaanan hiikeetu jechuudha jira. Rakkoon biyya sanaa rakkoo siyaasaati. Rakkoon Oromoos rakkoo siyaasaati. Isa hiikuudha hoo danda'an amma danda'anitti isa hiikuudha malee abbaa feete hoo hiitee wanti bu'aa fidduu xiqqaadha jechuudha. Mee gargaafii itti aanutti adeemnuti seenaa biyya sanii keessatti qabsaa'onni hayyoonnii fi abbootiin amantaa ciccimuun Oromoodhaan ajjeefamuudhaan beekamu. Gareen isaanii karaarraa qabamuudhaan beekamu. Kanarratti wanti hawaasni Oromoodhaan ajjeechaa yookiin hidhaa kanarraa barachuu qabu maali jettanii yaaddu? Isa alma gamaan amma onaa kan rakkoon keenya amma waggaa 50 nu wajjin ture erga qabsoo kana keessa inni waggaa 50 kana keessatti dararamuun hidhamuun ajjeefamuun hundi nu wajjin tureera. Akka ta'utti akka rakkoon keenya akka gabaabbachuu danda'utti kutannoodhaan qabsaa'uu hir'ina guddaa qabna. Sabni Oromoo miiliyoonii 50 jennaa yeroo tokko warri miiliyoonii 5 nu caalu hojjetan hin argita. Kutannoodhaan hojiin hojjechuun nurra jiru hojjechuu dadhabuudhaan waan nutti dhufeedha jechuudha. Iddoo tokkotti dhaabsisuu dadhabne. Lakkoofsa qabna, dachii bal'aa qabna, qe'ee bal'aa qabna, qabeenya bal'aa qabna. Eenyuyyuu gadi miti. Achi gubbaatti jechuudha. Afrikaa bahaa keessatti jechuudha. Garuu humna qabnu kana, qabeenya qabnu kana, dachii bal'aa qabnu kana qabsoo sana keessatti innaa gumaachines akka ta'utti gumaachuu kutannoodhaan immoo chocho'uu dadhabuudhaan wanti kun hunduu deddeebi'ee nutti dhufa. Deddeebi'ee dhufaa ture. Carraan amma naannoo Guftar Sillaasee carraa guddaatu uumame. Carraan sun nu harkaa ba'ee. Innaa dargiin kufu sana carraa guddaan uumamee ture. Innis akka ta'utti keessatti qooda fudhachuu hin dandeenye nu harkaa ba'ee. Innaa waggaa 3 fuuldura kana mootummaan jijjiiramaa dhaabbatu sana carraa guddaatu uumamee ture. Innis carraa sana akka ta'utti dhimma itti ba'uu hin dandeenye. Ammas immoo carraan kun akka hin taanetti akka nu harkaa hin baane kutannoodhaan waanuma hojjechuu dandeenyu hojjechaa qabsoo saba keenya akka ta'utti ogumaacha goone malee nutti deddeebi'aa jechuudha. Gara fuulduraattu kutannoon kana keessa ceenu malee nutti deddeebi'uu hin danda'a. Isa dhaa jechuudha rakkoon kun qabsoo keenya kutannoodhaan nama beekumsa keenya nama muuxannoo keenya hojjechuu dadhabuudhaan dootis nurraa fagaachuu didee hidhaanis nurraa fagaachuu didee rakkoonis nurraa fagaachuu didee hiikamuu didee. Profeesar mee
qabsoon ummata Oromoodhaa yeroo hedduu soul leaders waan hooggantoota kopxiidhaan beekama gaafa hoogganaan sun kararraa maqfame hidhatti darbame kararraa butame yookiin du'e qabsoon Oromoodhaan dhaabbatti yookiin nugufatti kana hambisuudhaaf hayyoonni Oromoodhaa isin wanni hojjetaa jirtan jira. Inni bare gaaddisaa qabnee kan yaala ture kanuma waan biraa miti. Aboo wajjin amma nuti waggaa 20 ta'a gara ergaa walii mallatteessine wajjin hojjennaa. Isinis amma keessan amma dandeessan hojjedhaa nutis amma dandeenya hojjennee waggaa 20 geenyeerra. Isa bara darbees deebinee walii mallatteessinee wal gubbaatti hin dorgomnu wal qabanneetti filannaa kana keessa seennaa. Warri dorgomtuun keenya asii kan dhaabbii lachuu ta'anii dorgomu sagalee saba keenya hiruun nurra jiru jennee sana keessa seennee tokko hunda caala mootummaan kanaaf nutti bubba'ee jechuu kooti. Ijaa kanaan humna keenya yaalaa turre yaalaa jirra. Ammas sabni Oromoo amma dhaabbonni lamaan fuulduratti ba'aniiru. Amma danda'anis kutannoon fuulduratti ba'aniiru. Aboo fi koongireesii bukkee dhaabbatanii amma beekumsa isaanii amma dandeettii isaanii amma qabeenya isaanii abbaan qabeenyaa Oromoos utuma ciisee qarshii lakkaa'u aduun itti dhiitii ofii isaatis yoo hin biyyaa badaa yoo maal ta'a irraa fudhatama. Hunduu kan kabajamuu danda'u qabeenya isaa kan sakuriitii argatu waastinaa argatu biyya isaa gubbaatti boonee abbaa qabeenyaa jedhee jiraachuudhaa fi innis rakkoon kun hiikamuuf irra jira. Hundi keenya kana gubbaatti akka ta'utti gumaachuu danda'uuna lama immoo tokkummaa gaddannaan dubbadhu bari tokkummaa Oromoo tokkummaa saba Oromoo kunuunsaa tokko taanee iyyuu laga hin ceene 11 taanee laga ce'uu hin dandeenyu. Achi qabee immoo tokkummaa qeerroof qarree keenya kutannoodhaanii gara fuulduraatti jabeessaa. Sadaffaa immoo tokkummaa dhaabbolee Oromoo kana ammaaf akka carraa dhaabbiloon lamaan kun aboo fi koongireesiin gara fuulduraatti kaafa'uun gara fuulduraatti dhufaniiru. Hamma danda'anii dhaabbota kana lamaan karaa dippiloomaasiis haa ta'u karaama barbaachise. Utubanii gargaaranii dhaabbonni kun humna guddaa fudhatanii qabsoo kana gara fuulduraatti laga ceesisuu galmaan ga'uu danda'u jechuudha. Isa isatti jabaannee hojjechuudha. Galatoomaa Profeesar gaafiin biraa yeroo hedduu keessattuu biyya Afrikaatitti wanni baratame hooggantoonni aangoo tokkorra yoo ba'an yookiin iddoo tokkoof yoo filataman iddoo san gadhiisanii deemuu dhabuudha. Yeroo dheeraadhaaf aangoo sanarra turuudha. Qabsoo hawaasa Oromoo keessattis wanni kun ni jira. Isa kana hambisuudhaaf yookiin gaafa isaan hin jirre bakka bu'uudhaaf wanni hojjetamaa jiru jira. Namni isaan bakka bu'u akka lafaa guddataa dhufuuf. Ani gaammaa yeroo tokko namni dubbii murii dubbii tokko kaasu nan nagaa inni waanuma uumamaan dhufedha. Umuriin tokko fuulduratti deemu tokko duubatti hafuuni. Garuu waa lamadha biyya akka ta'utti umurii fe'e gubbahaa jiraatu namni tokko. Akka ta'utti dandeettii isaa beekumsa isaa muuxannoo isaa hunda kana hojiirra oolchuudhaa fi dhaabbiin tokko hojjechuu danda'utu irra jira. Ofii jedhee kaayyoo manaa fudhatee bahee jedhee hojjechuutu irra jira. Amma nuti paartii keenya fudhattee warri gorsituu hin jiru. Gorsituu jennee warra lafa keenya irraa beekumsaan haa ta'u umuriidhaan haa ta'u warri nu gorsan jiru. Gorsituu jennee warra lafa keenya. Warri walakkaa immoo dhaabbii warri chochoofnu jirra. Isuma kanas kan utubee paartiin keenya paartii godhee chochoosu dargaggoo Oromooti. Oromoo Yuuz Liigii gaafuma dhaabbii dhaabnu mootummaan itti xiyyeeffate yeroo 4-5 nu jalaa diigee malee Oromoo Yuuz Liigii jennee dargaggoo Oromoo ofii isaanii seentiraal komitee ofii qabu amma qabatanii qabsoo keessa jiru. Hojii raawwachiiftuu keessas bakka bu'oonni isaanii qooda fudhatu.
sigale egaa maanni seete hundarraa kan argachuu dandeessa sigale isa umurii isaa deemee beekumsi isaa guddaa maal kanarraa yaada durii isaa ta'uu yaada ijaarame yaada tokko argatta warra actively immoo dhaabbii sana chochoofisan jedhanis hojii ofii qabu warra dargaggoon Youth League Oromoo jennee dargaggoonis hojii ofii qaba hunda akka barbaaddetti hojii hojjette dubbii murii miti jechuudha amma Ameerikaa fudhatte namichi inni kun meeqa waggaa 78 moo 9 dhaabbii Oromoo keessa warra tamma jettu namni 70 namni gale actively amma hin jiru. Bakka bu'ummaa umriidhaan osoo hin taane wal bakka bu'uu kanatu qabsu. Innumti zammaala maal seete dhaabbiin sun eenyuun na baasasa jedhu sana wal ukkaamsoo otoo hin taane eenyu naa wayyaa borus iftaan achaan qabsoo dhiisee namni gara wanti itti ijisaa barcumni sun eenyutu irra ta'a barcuma isa kana eenyutu irra ta'a amantee eenyuu qaba laga eessaa dhufee isa jedhutti deemne waliruu malee wanti bu'aarra argannu hin jiru. Beekumsa malee dandeettii malee kutannoo malee muuxannoo malee namni iddoo tokko taa'oo jiraate ofumaa jedhee dhaabbiin suni ofirraa eegsuutu irra jira. Garuunni mootummaan isaa bobbaasu karaa baay'ee habaluu kunoo barmee kachi gubbaa ture habaluu kunoo barmee kachi gubbaa ture inni jedhu rakkoo isaa maal seete umurii faa kaasanii jechuudha amma umurii biyya sana keessatti Nugufta Sillaasee illee waggaa 20 keessadha naangootti ol ba'u Mangistuu Haayilamaariyaam waggaa 36 moo 7dha Mallas Zeenaawii waggaa 36 moo 7dha umurii guddaa kan jedhamu abiyyiidhaan 42dha garuu biyya sana keessa tartaan kana rakkoo nama nuti dhufaa jira jennu irratti qabsaa'aa jirru kaleessa kan ture Mallas faa mootummaa Mallas faa mootummaa Dargii faa maal faa kuni dargaggoodhaan kan ijaaramedha sigale hiikoon taane jechuudha hiikoon kan ta'uu danda'u beekumsaanii muuxannoodhaanii dandeettiidhaanii hunda caala dandeettiidhaanii hunduu qooda isaa hoba'ee gumaachee dhaabbiin sunis haa ta'u biyyi sunis haa ta'u hin tarkaanfata. Kana as teessee garuu warra laga akkasiitti otoo kana godhanii yoo laga warra umurii akkasii otoo tirii ta'anii kana ta'anii biyya sana keessa wanti muuxannoo hin jiru agarsiisaa hin jiru. Lama waggaa 50 ol Haala Sillaasee yoo dabarte gara waggaa 70 ol 80 ol warra silaa booda duloomee du'e malee jaarsi waggaa 20 keessadha amma yaadadhutti aangootti kan ba'e. Nugufta Sillaasee jechuudha mootiin Haala Sillaaseedha. Hundi kuni dargaggoodhaanii biyyi sun yeroo baay'ee bitamte. Inni jedhamu amma onaatti namni haaxinnaa ta'uu guddatu yeroo dhabeetu du'e jedhee namni gadduuf Iyyaasuu bichaadha. Gara waggaa 20tti aangoorraan naa bu'een carraan arganne jechuudha. Carraa argatetti wanti yaadatamu tokko hojjechuu yaaleera. Kanas ta'uu sana dubbiin isa miti. Mangistuu caala Mallas Zeenaawii caala amma immoo Abiy caala dargaggummaadhaan aangoo warri qabatanii hin jiran. Nugustaa Sillaaseetti qabee jechuudha sigale. Garuu inni jedhame maajik formulaan suni hojiirra oolle jechuudha. Yeroo tokko dhaabbii tokko kasasuudhaa fi qabsoo keessa jirra wanti miti jechuudha. Qabsoo sana keessatti eenyu naa wayya jedhee dhaabbiin suni gadi yoo baafate amma danda'ametti isa maaka'aaf miti ka'uutu irra jira. Rakkoon qabanaaf. Garuu isas keessa yoo beeknee deemnee caljennee isa dunuuf gatanii otoo kana ta'e kana ta'asa jedhan keessaa baanee habalubba iddoo akkasii yoo taa'e habalu iddoo akkasii yoo taa'e waan akkasii hojjechuu danda'a. Isa hidhutti otoo deemne muuxannoo haa ta'u dandeettii haa ta'u barumsa haa ta'u waan silaa liidarshiippii fooyyee ta'e uumuu nama gargaaru hunda dhimma itti baanee sadarkaadhaanii inni dargaggoosi warra kaan bira darbee filamuu hin danda'a iddoo qabachuu hin danda'a. Ukkaamsuun garuu gadheedha. Isa bichaa naante ukkaamsuu
akka namni waliin baane akka namni hin guddanne akka namni maaliin ta'e paartiloonni ukkaamsan hojii laatanii yeroo tokko naa odeeffamuun anis nan argaa inni rakkoo guddaadha. Hamma danda'ame hin ukkaamsiinaa isa jedhu sana lafa kaawwachuu danda'u nama dandeettii qabu nama barumsa qabu nama beekumsa qabu karaatti hin cufiinaa isa jedhu kaa'uu barbaachisa. Isaarraa kan hafee anaaf ammas miti jechuudha. Waan hojjennu beekne waan hojjennu yoo laalle abbaan fe'umaa gochuu hin danda'u. Waan hojjennu beekne qabsoo saba keenya laga jeesisuudhaa fi dandeettii qabnu kana eenyu eessa wayyaa. Biyyattii keessatti rakkoo gurguddaa sadiitu jira. Rakkoo nageenyaatu jira. Qaala'insa jireenyaatiif beelli yeroo ammaa babal'ataa jira biyya keessatti. Osoo filannoo bara kanaa isin injifattaniirtu ta'ee mootummaa biyyaa taatanii rakkoo kana akkamiin furtu? Rakkichi bare rakkoo furuu calqabuu deela filannaan nutis moo deemnus filannaan darbe suni waan sadii fiduu danda'utu irra jira. Waan gurguddoo biyyi sun barbaaddu inni kaan wajjira gurguddoo sadii. Tokko nageenya fiduu danda'a filannaan kun. Amma nagaan finnetti maal sii godha? Hin nyaattaa? Nagaa fiduu danda'utu irra jira. Tokko inni guddaan isadha. Namni nagaan bahee galuu, nagaan hojii isaa gubbaatti, dalaga isaa gubbaatti bobba'uu danda'u. Tokko murteessaan isadha. Bisuun kan argachuutu irra jira gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf. Lammaffaa waggaa 3,000 jennaa, waggaa 150 jennaa, maal jennaa biyyi suni ammayyuu siyaasni ishii duubatti hafaadha. Siyaasa duubatti hafaadha. Siyaasa humnaaf qawweedhaan socho'uudha. Ijaa kana siyaasni sun jijjiiramuutu irra jira. Democratic governance hin jedhamu sun. Addunyaa gubbaa kan isa fooyyee qabu hin jiru. Addunyaan warri biyyi fooyyee qabdu warri guddatte warri maal taate isumaani. Best practice isa jedhamu kan fooyyee qabu fundatti baafachuu dandeessu isumaani. Ijaa kana akkatti nuti sirni dimokiraasii biyya sana dhalachuutu irra jira. Filannaan darbe rakkoon isaa tokko isa nagaa fiduu hin dandeenye ilaalaa jirra. Sirna dimokiraasii akka dhalatus gochuu hin danda'u. Kanaaf keessaa baane. Sadaffaa immoo kun lamaan yoo argame jireenya sabaa jijjiiruu, guddina fiduu, namni nyaatee akka bulu gochuu danda'u. Kana sadanii qoodha. Inni guddaan. Inni xixinnaan 10,000 lakkaa'amuu hin danda'a. Garuu kana nageenya barbaachisaa ta'e sirna dimokiraasii dhugaa ta'e federaalizimii qabate guddina ikonomii sabni biyya sanaaf fooyyee biddeen nyaatee buluu danda'u kana sadan fiduutu irra jira. Kana sadan fiduun filannaan darbe hin danda'u. Nuti osoo filamnee jiraanne ishii kana sadan kana qabanneetu poolisii keenyaanii gara fuulduraatti deemsuu yaalla. Kutannoodhaan nagaan hojjechuudha. Kutannoodhaan sirna dimokiraasii ijaaruu yaaluudha. Kutannoodhaan dubbii abdii dargaggoo biyya sanaaf abdii fiduu danda'u. Karaa dinagdee kana karaa ikonomii kana hojii gaaf tokkoon hin eegtu garuu karaa abdii fiduu danda'u gubbaa saba biyya sanaa gara fuulduraa deemsuu danda'uudha. Kana hiikuu calqabnaa jechuudha otoo filamnee jiraanne. Tokkummaan uummanni Oromoo isa barbaachisu naa kaaftanii jirtanii gaafii kana bira dabarra. Gama gaafii taanutoo deemnu qeerroo fi qarreen Oromoodhaa iddoo shanitti faffaca'anii jiru jettan. Kan biyyaa baafame, kan hidhate, kan hidhame, kan bitamee fi kan nu biratti hafee jettan. Sababni qeerroo fi qarreen Oromoodhaa iddoo shanitti addaan faffaca'aniif maal isin fakkaata? Yaa qabsoodhuma Oromoo tokko sana darbuu dadhabe cabsee darbuu dadhabe si galee. Amma maabii nama inni maa bosona galee yaa'u jireenya qabsoonni nagaa dhabeetu abdii dhabeetu waan jiru gubbaatti ijaa kanaa carraa biraa yaaluudhaaf bosona gala. Inni biyyaa baqatu immoo beekamaadha. Jireenya dadhabeetu
biyya homba qaddee waa tokko hidhaa jalaan baa dararama jalaan baa miidhaa jalaan baa jedhee baqata. Inni hidhame immoo mootummaan hoon isa hidhee ofii kooti aangoorran tura maal jedheetu hidha. Rakkichi kan mootummaati jechuu kooti. Inni bitame immoo innis kan mootummaati. Mootummaan qeerroo keenya baay'ee maqaa dhabuun barbaadu malee baay'een warri bitaman jiru. Aangoo guddaa warri ga'anis jiru bitamanii. Inni mana deema jedhe sana iddoo baay'eetti amma warri aktivistoota ta'anii maal ta'anii inni odeessee bulaan odeessee bulaa kana kan nurratti uume mootummaadha. Eessaa hundumne isuma qeerroo sana keessaa kan ba'edha. Maal alaa Jawaarfaa wajjin maal fa'aa warri chocho'aa turanii maal ta'aa turanii gaaddisa raabaa doorii jechaa turan maal ta'aa turanii eessa jiru amma baay'een isaanii. Yaa kana innis immoo rakkoo mootummaati jechuu kooti. Isaan alfooromsitti warra nu biratti hafe yaa'u inni gaabbiin qabu jechuu kooti. Qabsoodhuma saba keenyaatti to'achuu dadhabe si galee mootummaas to'achuu dadhabe warra of gurgurus to'achuu dadhabe kana keessatti qa'aan uumamee jechuu kooti. Naa tokkummaa akka ta'utti uumamte haati kee abbaan kee si to'achuu danda'u. Obboleessi kee si to'achuu danda'a. Ollaan kee si to'achuu danda'a. Maa gurbaana namaa kana goote kun barii safuu Oromoo wallaaltee kana goote kun qaaniidhaas hin jechuu danda'a. Kana dadhabnee jechuu kooti qabsichumatu kana darbu amma iddoon amma jiru suni isa tamma jette rakkoo sana hiikee bira darbu sana gubbaatti karaa walakkaatti qabamne. Ammasii tokko sadha cabsinee dargaggoo keenyas to'annee mootummaa keenyas to'annee deemuu danda'u nurra jira. Kanaaf nutti dhufee jechuu kooti hundi kun kanuma wal qabataa jechuu kooti. Arfanuu mootummaa wajjin wal qabata. Inni biyyaa bades, inni bosona galees, inni bitames, inni hidhames. Rakkoon arfanuu kan mootummaadha. Gaafii xumuraati. Gaafiin xumuraa marsaalee hawaasummaa irraa waan fudhatame. Haasaa isin galma guyyaa sanbata xiqqaa gootan san irratti isa booda jechuudha deeggartoonni fi bakka bu'oonni PP tokko warri amma isin jedhaa jirtan kunniin deebii kennaa jiru. Deebii isaanii keessaa tokko kan fudhatame Profeesar Mararaan wanni gara Ameerikaa dhufeef hawaasa Oromoo mariisisuu fi miti maallaqa walitti guuruu fi haasaa jedhu deebii qabdu isaaf. Inni maama gaabbiin qabu saba keenya irraa gumaacha barbaachaan dhufe saba keenya immoo siyaasa biyya sanaa gubbaatti mariisisuun dhufe. Maal ta'a eessa jirraa eessaa kaanee eessa geenye gara fuulduraattis maal hojjennee maal arganna isa jedhu saba keenya wajjin wal barachuun dhufe inni beekamaadha. Dubbiin qarshii gumaachadha. Gumaacha maa kennituu fi maa paartiin kun jabaatee maa qabsoo keessaa itti fufaa warri jedhanii kan isaan achi jiraniif kanumadha. Waan biraa maal qabu. Nutti hin guddatiin wanti isaanii bargaabbii isaanii kanadha. Sabni Oromoo ala jiru biyya ambaa jiru hoo gargaaree hoo gumaachee hoo galaa kennee fi hin jabaatu hin guddatu nu dhiibuu jiru. Isa sodaatu rakkisaa jira jechuu kooti waan biraa waan qaban. Sodaa nutti guddatu kanaaf iyyuu malee wanti isaan hiyyisiisu hin jiru jechuu kooti. Jaalatanii niyyan sodaan nurratti guddatu nurratti jabaatu sayyidoota hiyyisiisaa jira. Iyyuun immoo mirga isaaniiti hayyanii garuu waan akkasittan ilaala. Ilaa beektaani isaan hin beekan malee yeroo baay'ee durre naa sooshaalistii turre tokko na yaadadha namichi Faransaayii sooshaalistii ta'e kataba nama baay'ee katabudha. Waa tokko hojjedhee jedha. Waa tokko hojjedhee innaa sana gaa wantii fi sooressaa fi hiyyeessa jedhu miti kapitaalistii fi laabaddarii kana jedhu saffii hizbii kana hiyyeessa. Waa tokko katabee
warri kabbarteen kun hoo bakka waan beessa hojjetee ittaafufuu beessadha kun maal oonaan jedhani warra hiyyeessa sanatti yakka guddaa hojjechuu koo gaaf sadanaa galaa'edha. Ani immoo tokko kotabee isaanii bakka hoo iyyanii bakka biyya balleessee maal godhee hoo jedhani waan fooyyee qabu hojjechuu koo gaaf sadanaa galaa'edha. Iyyi isaanii maal waan fooyyee qabu hojjechuu koo isatti gammadaa jechuudha. To iyya dhiisanii irratti ni ta'u jechuudha. Malee iyyi isaanii waan eegamudha jechuudha. Hoo waan fooyyee qabu hojjedhe waan isaanii iyyaniif hin jiru. Jechuudha karaa isaanii. Kan isaan iyyanii fi nuu jaalatanii otoo hin taane namni kun karaa biraa karaa nu miidhu waan fooyyee hojjete jedhanii iyya ofii iyyatu. Sabni Oromoos waaqnis waan isaan dhaga'u natti hin fakkaatu. Iyyuun garuu mirga isaaniiti. Garuu ani iyya sanaanii waan anna'uu waan ammaal ta'u waan tokko hin qabu jechuudha. Profeesar Galatoomaati gaafiif deebii gooneef gaafii xumuraa yeroo ammaa kana hawaasni Oromoodhaa qabsoo keessa jira. Roodmaappiin qabsoo hawaasa Oromoodhaa fuula duraaf maal ta'uu qaba hawaasni biyya keessa jiruuf kan biyya alaa qabsoo kana keessatti akkamiin uummanni Oromoo of gargaaruu danda'a? Ilaa gaayee waa sabni keenya saba biyya sana keessatti saba guddaa ta'uu of beekuutu irra jira. Karaa hunda karaa dachii ta'uu karaa qabeenyaa ta'uu karaa lakkoofsaa ta'uu saba guddaadha. Abbaa biyyaa abbaa qeessaa abbaa dachiisaa ta'uudhaaf garuu kutannoodhaanii tokkummaa isaa eegee qabsoo kanatti fufuutti irra jira. Waan qabsoo kanatti amittiin qabsaa istiraatejii jijjiiramuu hin danda'a. Yeroo yeroodhaan jijjiiramuu hin danda'a. Galmi keenya garuu bilisummaa saba keenyaa ta'uu waan jijjiiramuu hin qabu. Hamma sana ta'etti har'as borus waan karaa deemtu akkatti deemtu jijjiirachaa deemuu hin dandeessaa. Akkuma yennaan sabatti dubbadhu deddeebi'ee irra kaasee tokkummaan saba keenyaa murteessaadha. Tokkummaan saba keenyaa murteessaadha. Tokkummaan qeerroo qarree keenyaa murteessaadha. Tokkummaan dhaabbilee Oromoo qabsoo sabaati manaa ba'an qabsoo saba ofiitiin manaa ba'an tokkummaan isaanii murteessaadha. Kana hoogoo bara murteessaa kana hojii murteessaa hojjenne sabni keenya waan lagan ceeneef waan tokko hin jiru. Sigalee akkuma siin jedhee qe'ee bal'aa qabnaa dachii bal'aa qabnaa qabeenya bal'aa qabnaa warra kaawoo ollaa keenya hojjennaa walitti fidnee jechuudha. Lakkoofsa bal'aas qabna. Kun immoo cal jedhee waan jijjiiramuu miti jechuudha sigalee. Kana garuu isa qabeenya isa harka keenya kana jiru harka keenya keessa jiru kana attamitti hojiirra oolchita. Isa jedhu sana gubbaatti akka ta'utti deddeebi'anii marii barbaachisa. Waanuma xixiqqaa kana wal hiruunis aangoon harka hin jirre wal loluunis bu'aan qabu. Ammani innaan daa'imaan nagaa waaqannaa kadhatan gara keenya gara amboo kanatti yaa waaqa wallaalaan bishaan keessa dhaabatee tu dheebotaa kana nu baasi jedhee waaqa kadhata. Wallaalaan bishaan keessa dhaabbatee dheebotaa. Kana nu baasi jedhee tu waaqa kadhataa jechuudha. Oromoonis kana keessa jira. Wallaalummaa keenyaan warri kaan abshaala nutti ta'u. Warra abshaala ta'an jiru. Wallaalummaa keenyaan. Yaa kana qabsoon achiinis asiinsaa ta'u tokkummaa kee yoo eeggattee tokkummaa sadarsadha. Tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa humna haaraati. Humna haaraan kuni tokkummaan akka cichoo gochuu danda'u. Dhaabbiloonni immoo gara fuulduraatti ba'an kun boru siftaanis dhalachuu danda'u mirga isaaniiti. Garuu isa goodaatti bahe kana lamaan kana luka qabnee harkisuurra utumnee jabeessinee sabni keenya gaafa bilisa bahe Israa'el bari miliyoonii 7-8dha. Paartii 31 ol qabdi. Paartii 30 ol qabdi. Sabni miliyoonii meeqa? Miliyoonii 7-8dha. Oromoo miliyoonii 50 paartiin lama paartiin 3-4 guddaa miti. Garuu maal hojjetudha? Kun warra Israa'el suni wal morku akka barbaadanitti wal morku filannaa yoo deemsuu dadhabanii waggaa tokko keessatti filannaa yeroo 4 deemsisan. Namni maajoritii argatu dhabamee jechuudha Israa'el keessatti yeroo 4.
Yaa kana paartii miliyoona 50 paartiin maalii waan guddaa miti. Garuu maal hojjenna? Luka qabnee wal harkisuudhaaf paartii humna Oromoo jabeessinee qabsoo saba keenyaa galmatti gahuudhaaf paartii maayin isa jedhu sana gargar baafannee amma dandeenyetti humna ta'uun nu barbaachisa. Isa dhamma Oromoon lakkoofsa malee humna miti akka ta'utti. Humnii fi lakkoofsi isaa garagaradha sii galee. Qaan jiraachi. Humni isaa hamma lakkoofsa isaa miti. Jabeenyi isaa hamma lakkoofsa isaa miti. Jabeenyi isaa hamma dachii isaa miti. Kana hiikuun nurra jira. Hiikuutti fufuun nurra jira. Barana garuu baay'een itti gammadee magaalota baay'ee dhaqeera. Philadelphiaadhaan jalqabee San Francisco dhaqeera, San Diego dhaqeera, Dallas dhaqeera, Denver dhaqeera, Atlanta dhaqeera, Portland dhaqeera, Chicago dhaqeera, Ohio dhaqeera, asis kunoo South Dakota fi Minnesota dhufeera. Boston gaafa 25ti, DC immoo gaafa 26ti. Sabni keenya seqaan luukaa hamma danda'u nu hordofuun jedha. Kanuma gaa saba keenya kutannoodhaan tokkummaan qabsoo kana galmaan ga'uudhaa fi finishing laayinii gubbaan jirra. Akka ta'utti akka xumurru hamma humna keenya yaaluudha. Kana gubbaatti hunduu waan irraa eegamu gumaacha gochuu hundaafan waamicha dabarsa. Hedduu galatooma Profeesar Gaafiif deebii sono guyyaa irratti argamu geessaniif. Anis carraanaa kennameef sadan galateeffadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 qophiin sono guyyaa keenya mariin Profeesar Mararaa wajjin godhaa ture kana fakkaata ture. Sono guyyaa biraatiin hanga walitti deebinuuf turtii gaarii nuuf qabaadha.